ammalee yoo yaada dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqaba. Qophii irraa keessatti qabxii olaanaa galmeessisuuf akkamiin milkaa'uu danda'an barattoota dubbifne. Kaayyoo ofiitti yoo cichanii hojjetanii wanti hin danda'amne hin jiru. Namuu yoo sirriitti dubbisee wanta ba'eef yoo beeke jechuudha. Galma isaa sana yoo sirriitti ilaalee hojjete milkaa'uu ni danda'a jedhee mayyaadha. Dhiinfayyaa obbo Baqqalaa Farraatti abbaan alangaa amma murtii dabranii maaliif ajaja bira kennu? Kana godhuun sirrii miti. Kanaafuu haalli kana yoo kadeemu taate manni murtii kabajamaa hin jiru. Manni murtii hin kabajamne jechuun biyyattiin kabajamaa hin jiru jechaadha. Biyyattiin hin kabajamne jechuun illee nuti akka ogeessaa. Wallagga Lixaatti namni hedduun ajjeefamuu jiraatonni himan. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti agduma nu waliin tura. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel Gandboone jedhamutti haleellaa hidhattoonni raawwatanii namoonni nagaa ajjeefamuu mootummaa naannoo Oromiyaa beeksise. Jiraatonni aanichirra dubbifne lakkoofsi namoota ajjeefamanii baay'ee ta'uu himan. Mootummaa naannoo Oromiyaa haleellaa kan raawwate Abbaa Oshanee jedha. Zalaalam Taadessaa isaniif dhiyeesse. Haleellaa kibxata kaleessaa raawwatame jedhame kanaan namni meeqa akka ajjeefame ammaaf addan baanee jedha ibsi biiroon koominikeeshinii Oromiyaa baase. Akka ibsi kun jedhutti haleellaa kana kan raawwate hidhattoota mootummaan Abbaa Oshanee jedhee waamudha. Ajjechaan raawwatame haleellaa shororkeessummaati kan jedhe ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa gocha hammeenyaa fi gara jabinaa jechuun ibse. Ajjechaan kun akkamiin raawwatame kan jedhu adda baasuuf jiraattota aanaa Baabboo Gambeel bakka haleellichitti dhaqqabee dubbisuuf yaalleerra. Jiraataan aanaa Baabboo Gambeel maqaan isaa akka dhaamuun feene tokko kaleessa galgala sa'aatii 2 irratti hidhattootatu dhufee namoota nagaa ajjeesee jedhe. Wanti ta'e kaleessa galgala sa'a 2 irratti haleellaan saba irratti xiyyeeffate gaggeeffameera. Namoonni 57 ta'an du'aniiru. Haleellicha kan raawwate qaama hidhatedha. Nuyi gara daqiiqaa 20 kan ta'u bakkicharraa fagaanna. Erga du'anii achi geenye. Akka nuti manitti hidhattoota bosona jirantu haleele. Namoota argatan karaa irratti ajjeesan. Kaan ammoo mana baaburaa midhaan daakuu osoo jiranii ajjeesan. Dubartoonni, ijoollee fi namoonni gurguddoon kaanis ajjeefamaniiru. Bakka awwaalchaa ani har'a ooletti reeffi namoota 12 awwaalameera kan jedhu jiraataan kun warra du'an qofa osoo hin taane warri hafan akkam ta'u kan jedhu yaaddoo guddaa ta'uu hima. Jiraataan kun bulchiinsi aanichaa humna nageenyaa galchuu hime har'a sirna awwaalchaa namoota ajjeefamanii raawwachaa turuu himeera. Jiraataan biraa immoo namoota 30tu ajjeefame jechuun BBC'tti hime. Walgahii jedhanii halkan sa'a 2 irratti waamanii ajjeesan. Warri waamamee ajjeefame qonnaan bultootadha. Naannoo mana kootti ajjeesan yeroo dhukaasan ijoollee koo fudhee miliqe. Gara namoota 30tu du'an. Ani ijoollee 4 qabadhee miliqe. Mucaan waggaa 2 keessa jirti. Abbootiin warraas akkasuma keessa jiru. Kanaan dura isiniin hin tuqnu nuun jechaa turan. Ani mana baaburaa midhaan daakuun qaba. Baaburichis rukutamee tajaajilaan ala ta'eera. Gaagama lubbuu lammiilee nagaarra gaheen gaddi akka mootummaa naannootti nutti dhagahame guddaa ta'uu ibsa. Maatiiwwanii fi ollaa sababa kanaan gadditti seeneef jajjabina hawwinaa jedha. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa ajjechaa guyyaa kaleessaa raawwate hordofee tarkaanfii mootummaan fudhateen hidhattootni muraasni ajjeefamuus ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee ni eera. Kana duras Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Goggolaa Qaanqaatti haleellaa dhaqqabe yoo xiqqaate namoonni 32 guyyaa tokkotti ajjeefamaniiru. Dabalataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beedongoroo ganda Daabbis jedhamtu keessatti haleellaa ji'a bitootessaa kana raawwateen yoo xiqqaate namootni nagaa 22 ajjeefamuu jiraattotni naannichaa himanii ture. Ajjechaa godinaalee Wallaggaa keessatti irra deddeebiin lammiilee nagaa keessumaa immoo dhalattoota saba Amaaraa irratti raawwatamaa tureef mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Abbaa Oshanee ittiin jedhu himata. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa gama dubbii himaa isaa Odaa Tarbii marsaalee hawaasaa irratti baasaa tureen ajjechaa lammiilee nagaa keessaa harka hin qabnu jechuun waakkata. Ajjechaa godinaalee Wallaggaa keessatti raawwatu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa qaamni walabaa seenee qorachuu akka danda'u gaafiif deebii Aljeeziiraa irratti taasiseen himee ture. EBC'n Komishinii Poolisii Oromiyaa waabeffachuun gabaas galgal kan baasen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 28 ta'uu ibsa.
Guraandhala 9 barkum 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa hospitaal dhuunfaa Laandmaark geeffamuu ta'uu jiru jijjuutti dhaabanii gara hospitaal mootummaa Xoor Haayiloch geeffamuu ni yaadatama. Dhimma kanaan walqabatee abbaan alangaa waliigalaa Dr. Gideon Ximootiyoos murtii takka dhiyaatan ajajamuu isaa abukaatoon himamtoota obbo Kaadir Bulloo BBC'f himan. Dhaddacha irratti namooti 3 obbo Baqqalaa Garbaa hospitaal Laandmaark geessuun mansirreessa qaaliitiitiin ajajiin kennameef dhiyaatan. Oolmaa dhaddachaa Abtaan Buxibaabu obbo Kaadir Bulloo gaafate. Kaatama kanaan nama sadiitu dhiyaate. Namni sadiin kunniin dirribaa sanbatuu fi obbo Antana nama jedhamu. Sadaffaa namni akka ajajaatti akka dhiyaatu jedhame Inspektar Magarsaa Gurmuu ajaja komishinii bulchiinsa mana adabaatitti ajaja Faxinoo Diraashin afaan Amaaraati. Warra kana ajaja isaaniitti dhiyaataniiranii manni murtii gaafiin isaanii geesse maatii ajajaman mana murtii sababni irra dabarteeti. Jarri kun akka Laandmaark bakka jedhu deemaa turgitee kan jiru dhiyaatee fi lakki dhugaadha garuu ani hojiin kiyya jara protekshinii kennuudha. Daddarbee yoo wanti tokko gale jara kana duubaaf duraan gara eegaa deemuudha. Akkaatama kanaan an duubaan deemaa ture. Haa ta'u malee ani tokkoffaa ajajni mana murtii kun jiraachuullee mataa isaatu waan qabdeef. Garuu ajajni natti kenname eenyu jarri kun dirribaaniif Antananii sirrii keessan banaa ajajeetii kennamuutti jira. Dhaqii jara kanattiin kan jedhu natti mani akkaatama kanaan duubaafuu fiigeetii jara dhaabsisee karaallee cufne ajajni isin kennamee jira. Ajajni maali? Boojamaal Komishinar Jamaan Abbaasoo jara kana ajajni gubbaa kennamee jira. Kana waan ta'eef gara Laandmaark akka osoo hin taane gara Xoor Haayiloch akka fidan kan jedhu jechi isa ittimee anin deebi'ee gara hojii kiyyaa malee wanta godhe hin jiru kan jedhu kaase manni murtii isaan ilaalchisee dhumarratti ajajni kenne murtiin kenne maali? Akka hubannetti tokkoffaa ajajni mana murtii hin geenne lammaffaa dhaamsa kennitan dhaamsa jara dabarsitanii malee akka isin karaa cuftanii dhimma kana akka hojiirra hin goone kan jedhu waan ta'eef kabajaan manni murtii isaan kan geeggeessu yoo ta'u kakkaanii ilaale manni murtii waa'ee obbo Dirribaa Sanbataa fi obbo Antane kan jirudha. Jarri kun waa lama adda addaa allattee jira. Tokkoffaa ajaja bulchiinsa isaarraatti kennamu. Lammaffaa ajaja mana murtiitii jira. Kan biraa manni murtii asirratti maal laale? Tokkoffaa jarri kun ajajni kenname ajaja wattaadaraati. Ajaja bulchiinsaati. Kanaafuu nafsi isaanii irratti yookaan dhiibbaan jedhee hin yaadamu. Kana waan ta'eef akkaataa seera adaba yakkaa keewwata 499tiin balleessaa qaban jedhee manni murtii murteessee jira. Haa ta'u malee murtii ilaalchiseeti manni murtii ergaa dabeen booda gorsaan akka gargaaru kan jedhu. Sadaffaa gaafiin ka'ee ture waa'ee dhalaa kanarratti kan ajaja kana kan kenne Attornii Jeneraalii Abbaa Alangaa Federaalaati. Dr. Gideon Ximootiyoos nama jedhamu. Kanaafuu ajaja kanarratti tokkoffaa ajaja kana kennuu sirrii miti. Ajajni tokko kan mana murtii kan dhorkamuu danda'u yoo manni murtii dhorkaa irratti kennu. Garuu kana godhuun sirrii miti. Kanaafuu haalli kana yoo kadeemu taate manni murtii kabajamaa hin jiru. Manni murtiin kabajamni jechuun biyyattiin kabajamaa hin jirtu jechaadha. Dubarratti ajajni kenname maali? Dr. Gideon Ximootiyoosii fi obbo Komishinar Jamaan Abbaasoo dhaddacha manni murtii guyyaa 20 booda guyyaa ganaa isiniifsina guyyaa kana dhiyaatanii sababa mana murtii irra darbanii kan ajajaniif akka dhufanii ibsanii kan jedhu. Keessattuu eenyu Jamaan namni kun wattaadaraati qaama siyaasaatti kenne. Kanammoo ajaja mana murtii akkamitti darbu akka danda'an dhiyaatanii akka ibsan kan jedhuun beellama kanarratti ajaja kennee gammachii baanee kan oolmantii jenna. Dhaggeeffatooteen amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan haleellaa boombii embaasii isaanii irraa raawwateef US'n $335 Suudaan irraa argachuu mirkaneessite. Boombiin kun kan embaasii isaanii Keenyaaf Tanzaniyaa irratti barkum 1998 darbatame miidhaa hedduu geessise. Kaffaltiin tun hariiroo biyya lamaanii jijjiiruuf deemti jedhan. Biraaziil keessatti namni guyyaatti koronaan duubaayachaa waan jiruuf hoogganooti waraanaa cuftii hojii gadhiiftee pireezidantii biyyaa yaaddessiti. Biraaziiliin ammaatti namni koovidiin du'e nama 314 yoo ta'u guyyaatti namni 3,780 du'u himan. Pireezidantiin kun akka fedhaniitti weerar kanneen ilaallee koomii jedhirraa hojii gadhiisan. Nijaatti loltooti biyya halkan kalee mootummaa gargalchuu yaaltee milkoofnee jedhan. Dhaatuu masaraa pireezidantii dhukaasii guddaan turuu maddiin nageenya hima. Loltooti yaalii tan taasiste hedduu isaanii hidhamanii jedhan.
Qormaata kutaa 12ffaa barkan kenname qabxii waliigalaa 700 keessaa namni duraa 669 galmeessisuu eejensiin qormaata biyyaalessaa beeksisee ture. Haa ta'uutii barataan qabxii olaanaa galmeessisee eenyuu fi eessa akka ta'e wanti ibsamin jiru. Magaala Adamaa mana barumsaa Excel ka baratu barataan Naawol Ballaxaa qabxii 665 galmeessisuun barataa qabxii olaanaa galmeessis lammaffaa akka biyyaatti. Kan biraa kan dubbifne barataan Naawol Samuel reekoodii haaraa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti ka'uun qabxii 653 galmeessis. Maaltu si dhagaamaa jedhee gaafadhe. Gammachuu baay'een gammade. Baay'ee gammadneeti jirra. Barsoonni kiyya illee hiriyoottan kiyya firoonni kiyya maatiin marti hundumti keenya illee baay'ee danuu gammadneeti jirra. Sababii milkaa'ina kanaa maal jettee yaadda? Sababiin isaa jalqabumaa ka'anii kaayyoo ofiitti yoo cichanii hojjetanii wanti hin danda'amne hin jiru. Namuu yoo sirriitti dubbisee wanta ba'eef yoo beeke jechuudha. Galma isaa sana yoo sirriitti ilaalee hojjete milkaa'uu ni danda'a jedhee yaada jechuudha. Galma ofii ilaalanii jechuudha sirriitti. Kan biraan immoo yeroo ofiitti sirriitti fayyadamuudha wanta hin taanetti dabarsuutu hin taane yeroo ofii guutummaa guutuutti barnootatti dabarsuudha jechuudha dubbisaan. Waan akkasiifaa gochuun hin barbaachisa jechuudha wantuma barataa tokko irraa eegamu. Qormaata biyyaalessaa kutaa 10 fiddee jedhanii kun dhuguma mee kan irra nutti himi? Qormaata biyyaalessaa kutaa 4ffaa 10 fidee straight jechuudha. Isa dura immoo ministirii averejii 93dha kan hin galmeesse averejii jechuudha parsantaalitti sun ta'in. Naanis riizaaltii gaarii ture jechuudha. Sanumadha jechuudha bu'uurumaanii isaan walitti dhufanii bu'uuruma sanarraa ka'eeti jechuudha. Sana beezikalii achii dhufeeti jechuudha. Kan inni cuunfama sanatti isaan mul'atee jiru. Sirriitti namni tokko dubbisuu qaban jedha ergaa akka ergaatti kan inni haasa'uu barbaadu baay'inaan. Kan biraan immoo amileedhaan sirriitti amilee godhatanii haala yeroo haala naannoo waan hundaa sana utuu gurratti kennini sichueeshinii garaagaraa utuu hin ilaaliin haalaan namuu yoo dubbise milkaa'uu danda'a waan ta'e jedheetii yaada jechuudha. Fuulduraan maal barachuu barbaadda? Saayinsii fayyaatti galuu barbaada. Maaliif namoota fakkeenya naa ta'an tokko tokkos rool moodelii waan qabuuf maatii keessaati sanuma ilaalee gara saayinsii fayyaatti irra jireessaan qalbiin naa hawwata. Baratoota faankee dhuftu maal dhaamtaaf? Barattootaaf wanti ani dhaamu barattoonni keenya beekamaadha fila kaaseetiin jira wanni garaagaraa jira ispeeshaalii haalli naannoo beekamaadha wantoota garaagaraati kan gufuu namatti ta'uu danda'ani sana utuu hin ilaalin kaayyoo isaaniitti cichanii halkanii guyyaa utuu hin dadhabin hamileedhaan jechuudha. Gareedhaan wanni garaagaraatiin gareedhaan gaafachuun asitti kan ani beeke inni biraan beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef kanaafuu tiim ispiriitii dedikeetii ta'anii hojjetanii milkaa'uu danda'u jechuudha. Barattoonni keenya deeggaruu qaba. Barsiisonni illee amma danda'amaa ta'anitti barattoota isaanii wajjin dhaabachuu qabu jechuudha. Ijoolleen akka isaan bahanii argamaniif jechuudha. Biyyi keenya baay'een ijoolleen keenya hundumtuu albuuda baay'eetu jira. Albuudawwan jiran kan ammoo baasanii mul'isuun gahee barsiisotaatii fi gahee hawaasa maraati jechuudha. Kanaafuu barsoonnis gahee isaanirraa eegamu maatiin illee gahee isaanirraa eegamu haalaan bahuuti qabu jechuudha jedhee yaada. Baga gammadnaa ooli. Baga hojiin gammadnee galatooma ulfaadha. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muuftiin waa'een Eertiraa akka dubbate akka hin taane hubatamee jechuun dhiifama gaafate. Ibsa kenneen Diinaan lammiin Eertiraa tokkoon adoo gaafatamee guyyaa Itoophiyaa irra gargar ba'anii hin kabajan hin jaalatan gama Itoophiyaatiin miira wal fakkaatu jira jedha. Jechi kun miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamuun hordofee lammiileen Eertiraa komii mormii dhageessisaa jira. Embaasiin Ameerikaa Eertiraa jirtulleen dhimma kanarratti sagalee isaanii dhageessisuun lammiileen Eertiraa walaab ta'uu isaaniitiif hedduu boonuu dubbata. በሁለታችን መካከል ያለው የቁርሾም ጦርነትም ፔንፉል ነው ለማለት ነው ያለው። rakkoon lamaan keenya gidduu ture waan nama dhukkubu tureen jedhe walabummaa Eertiraaf kabaja guddaan qaba walabummaa isaaniin barbaadan jechuuf miti lamaan keenya adda baanee turuun yeroo tokko ammoo gara waraanaatti galuu keenya lammiileen Eertiraas lammiileen Itoophiyaas yoo wal deeggarreedha kan wayyuudhaa kan hin jedhee dubbadhe Eertiraa qofa miti Keeniyaas ta'e Jabuutii Sudaanii fi Somaaliyaa Maaltaa yoo wal utumne kan jedhu ergaa koo ture namootatu yaadan ani jedheen ala hubate.
Dhaggeeffatooteen sagantaan keenya karraa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal kana namni akka farda beeku ulee farda hin bobeessuu jedhe. Hiikan isaa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Oduu biraalee weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Sagantaa kan qophees Zalaalem Taadessa. Gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah kan isaniif dhiyeessan Aslii Gilgalooti Agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.